Tuma kennan ifanne jedhan san dhugaa godhatanii bar. Mengistitia, welcome back. I just see you now. Where have you been? Welcome back. Ingilippi wali simbusa radisa. Jabaadhu tuma ciccite haati faadha ingiliffan beektu jedhaa tumaan inuma ciccite qofa. Maan jenne kanan nan doorsisin jecha badaaf waan badaa takkan fayyadam. Ijoollee dhugaa Abbaan barbaade giiftii kenneefi maayiloo yar maayijinni jedhaan jiru inni cadhisee taa'aa jira galatoom jettee hin caddiftu waati. Looyal jechuun maal jechuun nama tokko geemii hanga ammaa namoosisu jira itti xiqqaataa fi barbaadu fi Gilaabii fayyadama warri mana hiyyaa. Yalla mana ada Faati mana hiyya gilaabii. Warri namni na bira hin jiru wallaahi hin jiru namni na bira ana bira. Fayyadama amee warri mana hiyyaa Annaaf baay'ina namaa qaba malee giiftarri hin jiru na bira. Gilaabii fayyadama warri mana makii. Abaaboo Minneapolis gilaabii gattuqii hanni gisee hannitu. Gilaabii akkana gattuqiititi akka tasbira gattuqii hanni. No gilaabii tuquun barbaachisu zim jedheetuma keessa yoo kenneen herreegaa tuquun barbaachisu. Okay. Qixaaxa lama qabdan ayya. Wayne xiqqishumaa fi yaabbulee. You have two qixaat guys. Qixaanii lama kam? Minneapolis. Haani na dabamne barka duraa maal? Big respect. Wallahi na dabam. Ina da mamne marre. Maali qixaaxa duraa himu? Adabamne bar. Wallahi na dabam. Abibti an raggate jennaan situ harkarra qabatee miti raggate an raggateefi. Lama qabda kanaallee ganaa qaxxaamta. Qaxxaama. An qaxxaamee bar. Hin qaxxaamne. Wal jalaa qabdanii jawuu qabdanii bar. Qaxxaama amma. Jedhi ishiin. Goy. Mana. Kara qixaaxaa. Ati jedhiini ibsaadhaan jedhiini. Sirraggata. Anyiftuu ta'a jedhanii miti deeman. Sila kam godhata. Baaburee nan gube wallahi. Banna ta adabbii nuu kenname ana mana harsaa jirtanii. Mengistiiti. Kama mana baabura deema yoo kasin ta'in mana baabura deema. Maal goone mana baaburaa deemne? Midhaan geessanii daa'imanii. Dandaa kattarre. Isin waanuma akkanaa kana keessaa maan baane koy? Bakka sirba akka daddaraarootti sirba tokko sirba. Qalee shaadaa na qabsiisaa hadha sirbinaan jedhamu manni na godhu. Arguut fakaa sirba gosa sirba. Nashiidaa jennu? Raayyaa jaa raayyaa. Kaleessa quba ol qabinaan jedha hadda immoo sirbinaan jedhamu manni na godhu wallaahi. Kaleessa shaadaa. Beekaarra deddeebii nambarii kan itti godhani. Raayyaa jaa jechaa jiranii jee yaada baatee raayyaa. Jumma taasanu. Waggaan bara kanaa baatiidha fakkaataa anuma qofa moo hundaaf akkas laata yaa nafsi atti kan koo maaltu si eeggata laata. Sirri jirta. Yes, come on. Jedhi. Tajalli ibiddaa gubbaan ibiddaa dheengadda san jetti. Jii kaawwan ofii ati amma qaxxaamte jechuudha hangas jette. Jedhee haa lubbuu rabbeetiin. Yaa madrasaati yaa madrasaati. Wannoo jedhati laali. Ka gisee ramadaana keessaa jedhaa deemtu san maal inni maqaan isaa achi as jette. Bobbaati moo? Bobbaatee galti uma bahri barraa. Sweetheart, how you doing? Laal ani jechuun baxaabbatus maaf hin jaa okay? Jedhi isa san hin beektaa. Bobbaatee galti uma bahri barraa. Samboda mali kun jechuun taasisa waan barbaadee maraa fakkii kun qabdi dachiifi samiraa gara lafa yaabbaa rahmataa
qulqulluun fi mayyaa mootii moototaa baqqaa jeegaan goo. Jettaan isinitti raafne. Ayyee qixaaxa kana tattaamani kan amma moonee. Irra deebi'ee bireessee jiru montaan hin taane. Ay, barbaadu dhaabuyyuu. Waan biraa akka ta'e. Hayya ka lammaffaa himadhaa. Kudhaan jirtu bira seeraan. Qixaaxni lammaffaa Kuni qixaata. akka no kan lammaffaa dhisi kaan kattaa bakka dhisiibsi shaafii please. Wajjin. Dhagaa mana shidaa inni hoo. Ka duraa sani bakka hin Duraati kana geessaa jiran. shidaa. Itti dhiisitee haa ta'u dhumee makkoo isheetti dhiisa. Hayya lama ka lammaffaa Amma akka saraatanyaa tanacannacame uffata miiccuutti sillachuutu waan inni fidatanii uffatuma goggogaa keessanii miiccan. Yalla. Yalla. Bakka tanasu. lammaffaa. Mana baaburaa deemtan. Wallahi kana nyaattaa tuyyuu. Kai ana dalaga. Kai dirish mannesh sti ya jacket atfash tolo alaqlqa shamti. Tolo bayan jiru. Hindu battu haa hindu battaa. Non dubbatu deemaa godha. Warri Itoophiyaa bar innamaa dargaarummaa keessa mannesh jaanii ni bar maqaanillee yaamani kan maqaasii beekan tuffii uummanni Itoophiyaa saraatii Kootii kana namichi waggaa meeqa godhataa? godhata gaafa saraatanyaan dhuftee yaadataa bar gaafa saraatanyaan dhuftee Anaan yaadate maqi waliin haasaa yalla makkuus yalla miicci. saannaa fidadhaa gaa saannaa fidadhaa Meeqa uffate isaa hojii. Muddatu isaaniin kaa. ni mul'iftaree gaadhee Kan moo yoo ol dhaabbattanii illaan itti gajjattanii akkasitti dhiixannaan akkasitti was godha Ay baay'ee waan akka maaskii ta'e sooftii Amma surree obboleessa keessanii fa'aa jiinsii dhagaan tumtan. miilaan irra deemtu miilaan Akkana isinii wayyuu hin taane. ol kaa Akka maakii kanatti qumulan miicha ayyee. Ayyee miicha. mangistii Aanchi huccuun har'a miiccu jiru. Qaalicha amata meeqa uffate bismillah. mul'isi huccuun hin mul'attu maakii akkamii jirtu harkan Rabbi yadhiitii kun namichi ofirraa kama du'e uuzi billaa akkam jafaata rabbi yadhiitii. miilaan irra dhaabbatu booda ammoo booda horofa jiiftanii gidaara mireedanii beeka Ajaa'iba Bannaan bannaan. shannanii min aina sauyyee no bannaati sharbee. Ciqilqataam. Bismillah. Maal hafoon kun maaliin irraa fuula bahe? baakii Biyya ilaalee harka biyya barakiin ayyoon duke malee waa nyaata nyaadhu waan hafnee bar jiru. Boojjiin jirti boojjii yoo miicame malee bahu natti hin fakkaate. Boojjiin jirti. Aanchi kun eessaa dhufe jira? Warra eessaa? Maal beekani? Uffatuma jaarsa keetiin. Namichuma ofirraa du'e jiru namichuma ofirraa du'e bakka rabbiin saraatanyaa sana godhe bar. wallahi maakii ekspiriyansii qaba akka akkoo diyyaa fiiche kama akkas Kan godha qoyi. Wal dhagaa jechuun gaafii waliin deddeebisaa. Dhagee. asiin yoo kuman Amma surree dhagee godhata kan akkanatti irra ciccitee xinyatti rabbi yadi aluma oola kan namichi. Ofii abbaa qabeenyaa fakkaata osoo jiru biratti surreen irra ciccite. Dhagee. Jaarsa duraa san jechuudha. Gaafa dura nyaatatta. Saniin gaafa san heerme suni yoo huccuu isaa miiceewu kiisha keessaa shuttoo mudawwara. Kiisha keessaa dooraala. Maallayni akka keessaa ba'a. Kun takkumaa keessaa yaa. Hayi kun namitti iyyuu nyaatee fixeen argitu namitti nu akka jirtu gaafa gibbii kana seenu namitti arba geettisin jedha akkana jiran jettu maal isaa hoolaa fakkaata. Kun namitti iyyuu nyaatee fixeen solloqaan akka jiru argitu. Waa akka Kun ta'anii miti dhaabbatanii yoo miiccan huccuun waan xuriin irraa gaddisu. Fuulduraan kan jechuudha namittiin jechuudha yoo xiqqaateraa birrii meeqa kiisa isaaniiti fuudhaa oolu akkanatti kiisa ijoollee kiisa isaaniiti. Kun argitu akka jiru rabbee dhiiti. Luka isaa laalimee akka jiru rabbee dhiiti. Wanti harki nuti naqaqallatee bara osuma miiccuu irraan bos. Ana sabbalee. Ay, hojjetu. Surree isa keessaa wayi birrii wayii agarte. Bakka itti buuse dhabe. Jammari kaa qanyisaa jira qanyisaan jammaree.
Ambar yoo waafa gootee masila hamtuun mana kiyyaasi birii takka waya gartee itti keessa. Akka nama maallaqa qabu guyyaa bar. Silaa koo Wanta kan gahu barreessaa. birrii takka wayii argee qabu. Wana fi Mee gabbai. ada kilisho. Gabbai Ada mee kilisho. gabbai akka nama jala gabbai. Indaga. Ada kilisho jaaketa sono dhiite. Eh? Jaaketaan ni barbaade siin jeesun. Jaaketta saamunatu hanqate kaa saamunaa biree takka bichaa bittee dhufte sunuu iyyuu qurraachi dheengadda haftee miicceet hin jedhe. Jaaketa sanii latti irra importanti qorri dhufe qorri na dhawaa jaaketa san liki jeesitti himne maali? Qoy maali? Maali hundee itti dhiqaa jirtu? Dura gaafa dinnichaa bittanii galtanii suniin jira kaa jaaketta san uffattanii. No uffata kan ani fadhu na dhiqin siin jee kan ani fadhu maa naan dhiinne maaliif saabunaa fa'aa hunda qisaasta? Namaa geessitaa qoy. Mojaarsa biraa qabdaa kadhiituuf. Naani kee amma dafi jaaketa san barbaada. Kana hunda dhiitee si harkaa ganna qabu kana. Daf. Anti yaafuuna dhukkubaa jira mataa lamaan jira bar ilmoo gara baadhee uffatan miicu jira maal jechuudha Si qofaa kun sirraan biqilte. Kunoo akkasuma godha. maal Si sirraa qofa. biqiltuu jechuun maali? Haadha sabbatee. Mee cal jeemee ne ame. Ooy. Uffata akkana hin miiccite moo hooqaas akkanatti horiitu nyaate qoy akkanatti micciirame kun. Haini miicee bar saabunaan takka manatti nafne. Oomoon manatti nafne. Laargoon manatti nafne. Kiroroksii manatti nafne. Xuriin irraa boodidde wayi miicuu miicee harkina itee bar. Maali duubna aarii itti qabda moo horii afaanii fuute moo haruu nyaachiste akkanatti uffanni kee caccabu. Ati qoy shartattee taphattaa. Duubaan barra hin jiru bararra. Uqaadduqamte uquramte duubaan. Ani kan jiru goruu haadha qilisho uffata kanaati gisee dhiitu bishaan maan dhiitaame. Ficcaan horii jaabar uffanni gisee ati dhiitu. Maali Saamunaati bittee dhufteen kaa saamunaati bittee dhufteen tu faayidaa hin qabne mana tutti fincaane seetama maali inni saamunaati bittee dhufteen tu sani bar saamunaati. Ficcaan irree jaana qaanfachiifte jimmata amma akkam godhee masgiidaan dhaqaam waan hin kana mudawwaa. Saamunaati bittutu saamunaa faayidaa hin qabne. Maallaqa si kanneen oomoo bareedduu biti siin hin jenne eessa geessite maallaqaan si kan. Hada sanbatee. Ooy. Haala kilishoo. Yaa hada sanbatee gubadhe yaa na gubee namichi kun anummaa na tata qidee mataan irraa ol ka'ee colo qiyyo ijoollee kana guddisu haaree intalallee ofii fudhatu. Harree wadala tokkicha Haadha qilisho kophee sanillee mee waan godhu horofa qabdi kophee sanillee waan irraa godhu. Abbaa qillishoo. Abbaa qillishoo. Abbaa sanbatee. Akka masgiidan deemnu akkatti sansiimichanii silaa surreen. Maal naamii cananii gaafa ol ijeen gajjetti gaafa gajjeen ol jetti jaakkeeta amma namni gisee taasiyaadhaan dhaquu naamichi amma akkamitti kanaan masgiida dha. Keerii maal dalagatte masgiida deemta keerii maal dalagatte nama mana keessatti jaartitti keerii. Galakkafte ganamaan likkiftii siida jala keessa du'a ibaadaa tamii narraa qeebalama. Maal akka sanii boqotaa xiyyeeta akka surreen xiyya akka nama horii afaan keettee afaanii horii fuudhee duubni gincitaa kunoo waan masgiidan deemu. Surreen tokko qabdaa. Abbaa sanbatee nuti akkanan dhaqqabannu ni fuuna bakka. Bakka wanni sun dhaata. Nuqqooyse. Nuqqoo. Deemii fuudhi akka xiyya si jala bulta yoo argite hin argita deemii fuudhi bada sorba. Nuqqooyse abbaa sanbatee maa. Deemnee masgiidan deemnu haa dhabnu. Osoo inni hin deemin. Uffata masgiidan deemnu gara mana tuuta mana nu jira moo uffata kunoo bakka marti uraa. Surree kiyya Akkamitti namni akkamitti kanaan hiriyaa teenyaa wal qixxaannee deemna. Maqaaf jaartii ni qabna nutis mana keessaa. Gisee ganamaa galgala akkanumatti uffata keenya akkana godhan akkami jiruun tun ibsa. Jiruu akkam jiraachuu deemna. What kind of life we going to live? Namicha paastaa kana. Guys, abaaboo 23 guutaa. Ililli. Maasii fuudhee sadiin Family abaaboo 23 guutaa isin salacha uqaxxaamuun kenna kun namdummaan garaan ilaaf hin jiru. Nama siiniif kan jaafanii bira dhaqaa guutaa leesgo. Warri na bira guutanillee ibsaa bira dhaqaa. Namdummaan garaan